Jirtan hordoftoota koo dhimmoota adda addaa irratti odeeffannoowwan qophaa'an isinii dhiyeessaa akka hordoftaniif kabajaanin isin gaafadha. Mata dureewwan duraansaa Buusaa Gonofaan Oromiyaa yaa'isaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti taa'eera. Raayyaan ittisa Itoophiyaa miidhamtoota godina Goofaatiif deeggarsa taasise. Tajaajila lammummaa misooma walootiif jechuun Pireezidaanti Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsaniiru. Dhumarrattis ammoo barreeffama dhugaa seenaan hime jechuun qophaa'een isinii dhiyeessa. Hanga xumuraatti akka waliin turtaniif kabajaan isin gaafadheera. Egaa hordoftoota koo chaanaalii kana subscribe kan hin goone akka subscribe gootan, warri subscribe gootanis ammoo like jechuu fi yaadas kennuu hin dagatinaan isiniin jedha. Yoo kana gootan egaa hojmaata yuutuubiitiin namoota biroos dhaqqabuu danda'a waan ta'eef kanaan akka hirmaattaniifin kabajaan isin affeera. Turtii gaarii. Raayyaan ittisa biyyaa godina Goofaatti lammiiwwan sababa balaa sigigaachuu lafaatiin miidhamaniif deeggarsa garaagaraa birrii miiliyoona 600 fi walakkaatti tilmaamamu gumaacheera. Deeggarsa kana kan kennan itti gaafataman sabquunnamtii raayyaa ittisa biyyaa Koloneel Geetinnat Aantana. Raayyaan ittisa biyyaa waqtii balaan uumamaa fi namtolchee hawaasarra ga'utti ga'ee isaa kan gumaachu ta'uusaa himaniiru. Bulchaan godina Goofaa Injiinar Daagmaawii Ayyala deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa galateeffachuun maatii buqqaan deebisanii dhaabuudhaaf tumsi hundaa akka barbaachisu dhaamaniiru. Buusaa Gonofaan Oromiyaa yaa'isaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti taa'eera. Afyaa'ii caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahamaan, Pireezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa Obbo Gaazaalii Abbaa Simal, Pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi walitti qabaan gaaddisa Buusaa Gonofaa Obbo Awwaluu Abdii fi hooggantoonni naannoo fi federaalaa akkasumas ammoo hooggansi Buusaa Gonofaa godinaalee kan aanaalee fi magaalotaa yaa'ii kanarratti hirmaachaa jiru. Hoogganaan Buusaa Gonofaa Oromiyaa Obbo Mogas Edee Buusaa Gonofaan sababoota uumamaa fi namtolcheetiin miidhaa hawaasarra ga'uu dandamachiisuudhaaf tumsa ummataatiin hojjetaa jira jedhan. Pireezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii hojii hanga ammaatiif tumsitoota galateeffachuudhaan cimee itti fufuu akka qabus dhaamaniiru. Ambaasaadder Alamaayyoo Taganoo fi dureessi beekamaan Abdul Hakim Muhammad ambaasaaddaroota taasifamuudhaan Buusaa Gonofaaf akka muudaman kan gabaasee OBN. Ittaantee tajaajila lammummaa misooma walootiif jechuun ergaa Pireezidaanti Shimallis Abdiisaa dabarsaniin isinii dhiyeessa. Adeemsa jijjiiramaa hunda galeessa qabanna keessatti qormaatilee alaa fi keessaa namtolchee fi uumamaa mudataa turan dandamachuudhaan injifannoowwan dinqisiisoo galmeessisuu dandeenyeerra jedhan Pireezidaantichi ergaa kanaan. Milkaa'ina argameef labsiiwwan itti fayyadama humnoota waloo humna hawaasaa bu'aatti jijjiiran shoora olaanaa gumaachaniiru gumaachaas jiru jedhan Pireezidaanti Shimallis. Kanneen keessaa tajaajilli lammummaa mira waloo uumuu fi dandeettii taasisuu uummataa agarsiisuu irratti adda dureedha. Erga labsiin kenna tajaajila lammummaa adoolessa 8 bara 2011 ba'ee asitti gosoota hojii 42 bajeta mootummaa osoo eeganii nuusa jaarraa fudhachuu danda'an waggoota 5 keessatti kan raawwanne yoo ta'u, raawwiin waliigalaa hanga ammaas shallaggii birrii biiliyoona 200 fi biiliyoona 76 fi miiliyoona 600 gaheera jedhan Pireezidaantichi. Carraa kanaan kanneen ijoo ta'an yoo ilaallus jechuun hojiilee gurguddoo damee hawaasummaa, barnoota, fayyaa, hawaasaa fi deeggarsa hawaasummaa ilaalchisuudhaanis ergaa qaban akkanatti himan. Waggoota 5 darban manneen barnootaa bu'uura boruu 13,475 daree barnootaa dabalataa 60,680 fi manneen jireenya barsiistotaa 24,585 ijaaramanii jiru. Gama fayyaa hawaasaatiin ijaarsi keellaa fayyaa haaraa 63 bilookii dabalataa 292 iddoo turmaata daa'immanii 641 faarmaasii moodeela hawaasaa 15 fi suphaawwan keellaa fayyaa
987 isaan ijoodha jedhan pireezidaanti Shimallis ergaa dabarsan kanaan. Deeggarsa hawaasummaa taasifaman keessa ijaarsa mana harka qalleeyyii 190,090 fi 110 bittaa inshuraansii fayyaa harka qalleeyyii 955 fi 396 fi arjooma dhiigaa yuunitii 200 fi 15 fi 873 kaasuun ni danda'ama jedhaniiru. Akkasumas immoo hojiilee gurguddoo misooma baadiyaa, ashaaraa magariisa, bishaan dhugaatii fi daandii ilaalchisuudhaanis sagantaa ashaaraa magariisaatiin biqiltuu biiliyoona 20 fi miiliyoona 700 fi miiliyoona 50 kan dhaabbatee fi kunuunfamaa kan jirudha jedhan. Kun uwwisa bosona biyya keenyaa dhibbeentaan 17 irraa gara dhibbeentaan 26tti ol dabaluu danda'ee jiras jedhan. Kanaaf hooggansa bilchaataa hojiilee eegumsaa fi kunuunsa qabeenya uumamaa irratti kennanii fi bu'aa qabatamaa gama kanaan argameef looreetii nagaa addunyaa muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed idil addunyaatti beekamtii kabajaa addaa argataniiru. Dabalataanis bishaan dhugaatiin walqabatee burqaa 14,572 misoomeera. Boolli harkaa sadarkaa maatii 16,517 fi sadarkaa hawaasaa 11,345 kan qotame yoo ta'u, sararri bishaan dhugaatii 53,870 diriiree akka jiru himaniiru. Kana malees immoo daandii haaraa cirrachaa gandaa fi ganda kiiloomeetira 5,344 hojjetamee kiiloomeetira 11,731 ammoo suphamee akka jiru dubbatan. Ijaarsi riqicha aadaa 10,727 guutummaatti kan raawwatame ta'uusaas himaniiru. Kallattii bara 2017 kaa'ame ilaalchisuudhaanis bara 2017tti humnoota waloo qabnu daran qindeessuu cimsinee kan itti fayyadamnu yoo ta'u, boruma kanaan gosoota hojii sosochii uummataa barbaadan akkasumas marii waliigaltee qooda fudhattootaatiin milkaa'uu danda'an 58 adda baasuudhaan raawwii hojii shallagii birrii biiliyoona 300 ta'u galmeessisuudhaaf karoorfannee hojiitti seenneerra jedhan pireezidaantichi. Adeemsa keenyaa fi muuxannoo idil addunyaarraa akka agarrutti badhaadhina mirkaneessuudhaaf hirkannaa bayyata mootummaa qofa irratti qabnurraa bahuudhaan humnoota waloo qixaan fayyadamuun dhimma filannoof hin dhiyaannedha. Dabalataanis uummanni imaammata yaadama aadaa fi duudhaa isaarraa maddu waliin carraa misoomaa biyya isaa keessatti hirmaachuu yoo argate raajii hojjechuu akka danda'uu fi kallattiin mootummaan gama kanaan qabates sirrii ta'uu qabatamaan ragaa bahaa jedhan. Dhumarrattis uummata keenya waan dhabee ofiin guuttachaa dandeettii gochuu isaa ifatti mirkaneeffateef dinqisiifannaa olaanaa qabu ibsaa gara fuulduraattis daran cimsee hojjechuudhaan eeggattummaa tokko malee ofii fi walii isaateef hir'uu isaa guuttachuudhaan imala badhaadhinaa akka biyyaatti qabamee dhugoomsuu keessatti shoora isaa qixa sirriidhaan akka baatu imaanaa guddaan qaba jechuudhaan ergaa isaanii mata duree tajaajila lammummaa misooma waliitiif jedhuun qopheessan xumuraniiru. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. Ittaansee dhugaa seenaan himee mata duree jedhuun barreeffama qophaa'een isinii dhiyeessa. Artiist Tasfaayee Sahaluu Abbaabbaa Tasfaayeen boqachuu isaatiin dura waan ija isaatiin arge irratti ragaa ba'een Abuuna Phexros Magarsaa Badhaasaa loltoota Xaaliyaaniin rasaasa itti dhukaafameen kan ajjeefaman magaalaa Finfinnee Birbirsa Gooroo iddoo Duqeet Safar jedhamuun beekamutti akka ta'e himeera. Luba Magarsaa Badhaasaa battala sanatti mootummaan weerartuu Xaaliyaan kun mootummaa yerooti isaaf hin bitaminaa jechuun ummata barsiisaa turan. Xaaliyaan yeroo Itoophiyaa weerarte sanatti luboota irratti xiyyeeffattee turte. Lubni Abuuna Mikaa'el jedhamuun beekamanis haala wal fakkaataadhaan yeroo sanatti akka ajjeefaman seenaan himeera. Maddi odeeffannoowwan kanaa FM Shaggar akka ta'e qalbeeffadha. Xaaliyaan luboota adamsuudhaan kan ajjeesaa turte tarii tarsiimoo namni barate baduu qaba jedhuun ta'uu danda'a. Seenaan akka himetti
Magarsaa Badhaasaa Abuna Phexros adoleessa 22 bara 1928 rasaasa loltuu weerartuu xaaliyaaniin itti dhukaafameen ajjeefaman. Akkaataa kanaan wiixata boruu adoleessa 22 bara 2016 Magarsaan erga ajjeefamanii waggaan 88ffaan lakkaa'ameera. Qaroo Oromoo hordofanii dhabamsiisuun durirraa eegalee kan turedha. Diinni Oromoo ammallee jira. Hin mugee malee hin rafne. Of eeggannoo barbaachisaa taasisuun saba ceesisuun barbaachisaadha. Egaa maqaan hin oolle waan qabatamaan amma jirudha. Itoophiyaan ammaa harka hoggansa Oromoo keessa jirti. Kan kana waakkatu diina qofaa. Muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dabalatee hoggansi Oromoo sadarkaa olaanaa irratti argamu haleellaa diinni malaan geessisuu danda'u irraa of eeguu qaba. Haalli hoggansi hawaasa keessatti socho'u yommuu ilaalamu kan hedduu nama yaaddeessudha. Haalaa fi barteen biyya keenya durirraa eegalee jiru ammoo beekamaadha waan ta'eef waan darbe yaadachuun of eeggannoo barbaachisaa taasisuun waan yoomillee dagatamuu hin qabnedha. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed haala of eeggannoo gahaa hin qabneen sochiin taasisan medaallii kamiiniyyuu sirrii miti sirraa'uu qaba. Isaanis yaaddoo hawaasni qabu hubachuudhaan of eeggannoo taasisuutu irraa eegama. Jaalalaa fi quuqama hawaasaaf qaban mul'isuun waan gaarii ta'ullee akka ittiin raawwatamu akka qabaachuu qaba. Ammaan booda aggaammii diinaa tooftaa kamiiniyyuu hoggansa irratti raawwatamuun miidhaan ga'uu waan hedduu balleessa. Sabatu cabee hafa. Akkuma Dr. Abiy Ahmed kanaan dura himan arbi kufnaan deebi'ee ol ka'uu hin danda'u. Miidhamni darbee deebi'ee akka dhufuuf ammoo fedhiin diinaa fi ergamtoota diinaa guddaa ta'ullee Oromoon hundumtuu sabaaf quuqama qabu kan hawwa jedhamee gonkumaa hin yaadamu. Akkuma waxabajjii 16 bara 2010 adda babayiitti Finfinneetti yaalame gowwaan keenya maallaqaan bitamee waan diinni raawwadhu jedhee gorseen raawwachuurraa akka duubatti hin deebine yaadamuu qaba. Ergamaan hedduun akka jiru otoo beekamuu akkamiin of dagachuun danda'ama? Inni taayitaan biyya bulchuu harkaa fudhatame xiiqii keessa jira waan ta'eef yoomillee adabatee taa'uu hin danda'u. Uumama isaatu dirqamsiisaan sobaan biyya bulchaa turan fakkeessaa fi shiraan socho'uudhaan Itoophiyaa saamaa turan waan ta'eef taayitaa mi'eeffatanitti deebi'uudhaaf yoomillee carraaqqii taasisuurraa hin dhaabbatan. Warri kaabaa waan mataa gadi qabatan fakkaatanis akka irratti argaman kan kana mul'isuu miti. Akka biyyaatti raayyaa cimaa shirtoota ga'umsaan qolachuu danda'u ijaarrachaa jirra jennee onnannullee adeemsi diinaa dhawaataan nuffii uumuu akka ta'e hubatamuu qaba. Dura taa'aan wayyaannee Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el ibsa haala wayitawaa irratti adoleessa 20 bara 2016 Maqaleetti kenneen wantoota itti xiyyeeffatee kaase keessaa tokko rakkoo daangaa Amaaraa fi Tigraay kallattii referendamii murtii uummataa hoggansi olaanaan kaa'ee gonkumaa akka hin fudhannes kan mul'isudha. Kana jechuun akkuma barame tuffiidha. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u jechuudhaan kan dursee sammuusaa amansiisee waan kana of keessaa baasa jechuun yaaduun rakkisaadha. Kanaaf ammas of eeggannoon itti fufiinsa qabu barbaachisaadha. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Fayyaa ta'aa.